Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga sa'a kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun dhamaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi haadholii keenyaan yeroo hundumaan galateeffamuu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi haadholii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenya qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa 6ffaa gaaffilee kitaaba qulqulluutti ka'anii fi deebiiwwan isaanii kan jedhuun barumsa keenyaa eegallee barachaa akka jirru ni beekama. Barumsa kana guyyaa darbe kutaa 9ffaa isaatiin gaaffilee shakkitootaa kan jedhuun gara gaaffilee isaaniitti darbuu keenyaan dura kitaabileen kakuu moofaa dhuguma 46 ta'uu isaaniidhaaf ragaalee dhiyeessuu jalqabnee turre. Kutaa sanaan obbolaawwan barattan akkuma yaadattan kitaabni qulqulluun kakuu moofaa lakkoobsaan guyyaa irraa manni kiristaanaa keenya kan isheen fudhattu 46 ta'uu isaadhaaf ragaalee jechuudhaan ragaalee yeroo barumsa gaaffii isaan namoota kanaan kaanitti gaafa dabarru gaaffiin isaan kaasan hundumaa jalatti ragaawwan dhiyeessaa kan deemnu yoo ta'e illee ragaawwan arfan tokko immoo akka seensaatti amma dhugummaa isaa agarsiisuudhaaf ni kaasnaa jennee turre kan eegalle. Sanumaan sol qabsiisnee egaa ragaawwan 2 ture kan kaasne ragaan jalqabaa hiikaa hayyoota 70 yookiin immoo seebtuu ejentii kan jennu kitaabni sun guyyaa har'aa kitaabni abbaa 66 kutee hambisuudhaan kan inni dhiisee akka inni of keessaa qabu ilaallee turre. Ragaan lammaffaa immoo barumsaa abbootiidhaa jenneerraa duuka bu'oonni gooftaa keenyaadhaa fi isa booda kanneen dhufan abbootonni duuka bu'oota kitaabilee kana kitaaba qulqulluu jechuudhaan bakka adda addaatti akka isaan caqasan bal'inaan ilaallee turre kan dhaabbanne. Guyyaa har'aas immoo akka fedhaa fi ayyaa waaqayyootti isuma kanatti dhufuudhaan ragaawwan hafan lamaan ragaa 3ffaadhaa fi ragaa 4ffaa kan barannudha kan ta'u. Waaqayyo abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi ayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan guyyaa darbe akkuma dubbanne ragaan 3ffaa kitaabilee harkaa yookiin immoo maanuskiriptis kan jedhaman afaan Ingiliffaadhaan kitaabilee kanadha. Kitaabileen harkaa kun naannoo jaarraa 4ffaadhaa fi 5ffaa keessa baay'ooliin isaanii akkasumas immoo tokko tokko immoo jaarraa 6ffaa keessatti kan barreeffaman ni jiru. Kitaabileen kun kitaabilee bara sana keessa harkaan barreeffaman yommuu ta'an koodeeksii jechuudhaan bakka adda addaatti ni argattu maqaan isaanii koodeeksii jedhamu. Koodeeksii kan jedhu jecha afaan laatiniidha. Hiikkaan isaa kallattii himaan kitaaba jechuudha gara afaan keenyaatti gaafa hiiknu kitaaba jechuudha. Koodeeksiiwwan kun jaarraa warreen jalqabaa keessa naannoo jaarraa 4ffaa jaarraa 5ffaa keessa yerootti maxxansi hin jirretti abboonni keenya haala kamiin gochaa turanii kitaaba kana kallattii himaan harka isaaniidhaan galagalchuudhaan bakka adda addaatti kan isaan itti fayyadamaa turanidha. Koodeeksiiwwan kun yeroo sanatti maxxansi yoo hin jiraanne illee abboonni kun baay'ee cimina guddaadhaan biraannaa qopheessuudhaan gogaa hoolotaarraa gogaa beelladaatti kan qophaa'uun jechuudha. Kitaabileen kun akka isaan galagalan godhanii kan isaan itti fayyadamaa turanidha. Innaa kitaabilee kana koodeeksii jenneetu bakka kanatti ni kaasnaa jechuudha. Koodeeksiiwwan kun bal'inaan kanneen baay'ee haa ta'anis malee bal'inaan kan beekamanidhaa fi guyyaa har'aa namni arguudhaan mirkaneessuu kan danda'u koodeeksiiwwan 3 ni jiru. Isaan kun sadan kun as kanatti barreeffamaniiru warreen viidiyoodhaan baratanidha. Kan jalqabaa koodeeksii saayinaatikasidha. Kan lammaffaa immoo koodeeksii vaatikaanis kan sadaffaa immoo koodeeksii aleensaanderees jedhamu.
Isaan kana kaa barumsa kanaan gaggabaabsinee kitaabilee akkamii akka isaan qabatan kitaabilee kakuu moofaa sana jechuudha. Dabalataan immoo guyyaa irraa iddoo kamitti akka isaan argaman maalummaa isaanii ragaa taasisnee ni dhiyeessinaa jechuudha asitti. Kan jalqabaadhaan yommuu eegallu koodeksii saayinaatii keessa kan jalqabaani. Koodeksiin kun kitaaba qulqulluu kakuu moofaadhaa fi kan kakuu haaraa walakkaa jaarraa 44ffaa keessa harkaan kan barreeffamedha. Kitaabilee kana lamaan kan of keessaa qabu jechaadha. Kitaaba kakuu moofaan qaba. Kitaabilee kakuu haaraas ni qaba. Kan inni barreeffame naannoo walakkaa jaarraa 4ffaa keessa jechuun baroota 500f bara 350 olitti jechaadha. Gara bara 400 gidduu kan jiru bara kana gidduutti kan barreeffamedha. Koodeksii saayinaatii jechuun wanta biraa miti hiikkaansaa saayinaatii keessa kan jedhu siinaa kan jedhu kan dhufedha. Koodeksiin immoo dursa akkuma ilaallu kitaabadha miti. Kanaafuu kitaaba siinaa jechuudha. Koodeksii saayinaatii keessa gaafa jennu kitaaba siinaa jechuu keenyadha. Kitaabni kun maqaa akkasii maaliif argate harkaan kan barreeffamee kan jiru kun maqaa kan akkamitti argate kan jedhudhaa fi hanga jaarraa 19ffaatti bakka kaawwamee turedha. Bakkuma sanaan maqaan isaa kan moggaafamedha. Bakkam ture gadaamii siinaa keessa hanga jaarraa 19ffaatti wanta jiraateedhaaf haala kanaatiin maqaan kun isaaf moggaa'ee koodeksii saayinaatii keessa jedhamuudhaan haala kanaatiin ni waama jechuudha. Kitaabni kun egaa dursinee akkuma kaasne kitaaba biraannaadha. Biraannaa jechuun ni beekna biyya keenyattis bal'inaan wanta beekamuudhaaf waraqaan isaa gogaa beelladootaatiin kan hojjetamu jechuudha. Biyyaansi fuula tokko gochuudhaaf maaltiin barbaachisti? Gogaan bineeldaa tokko ni barbaachisanna. Haala kanaatiin abboonni keenya kitaaba isaan qopheessan kitaaba biraannaadhama. Kitaabni kun haaluma kanaatiin harkaan kan galagalfame kun kitaaba biraannaadha. Guyyaa irraa kitaabni kun biyya Raashiyaa mana kitaaba Seent Peetersberg keessaa fi akkasumas immoo biyyoota biroos bakka adda addaatti ni argama. Kitaabni kun kitaabota qulqullaa'oo kitaaba abbaa 66 irraa kutamanii kanneen hafan baay'ee kan of keessaa qabudha. Salphaadhumatti jechaadha. Asitti caqasaa kan jiru dhimmi keenya maala? Kitaabni koodeksii saayinaatii keessa kun guyyaa irraa abbaan 66 qabatee kan inni ba'e jechuudha. Isa qofa osoo hin taane inni kan inni hin beekne manni kiristaanaa keenya kan isheen fudhattu kitaabilee biroo ofitti haammatee kan jirudha. Kitaaba kana namni guyyaadhaa barbaade bakka itti argamu Raashiyaas akkasumas biyyoota biraas ni jira. Mana kitaabaa inni itti argamu keessa namni seenee mirkaneessuu ni danda'a jechuudha. Kan lammaffaa koodeksii Vaatikaanisidha. Inni kunis kitaaba qulqulluu kakuu lamaan kan of keessaa qabu ta'etu naannoo bara 325tu hanga 350 gidduutti inni kunis jaarraa 4ffaa keessa jechaadha. Harkaan kan barreeffamedha. Kitaaba harkaati. Kitaabni kun koodeksii Vaatikaanis kan jedhame maqaa isaa kan argate yeroo dheeraadhaaf kaawwamee kan ture mana kitaabaa Vaatikaan irraadha. Koodeksiin dursinee akkuma kaasne kitaabadha. Vaatikaanis bakka kaawwamaa ture Vaatikaan irraa ka'uudhaan koodeksii Vaatikaanis jedhamee haala kanaatiin ni waama jechuudha. Guyyaa irraas achumatti argama. Mana kitaabaa Vaatikaan Roomaa keessatti guyyaa irraa kaawwame ni jira namni seenee dubbisuu hin danda'a jechuudha. Kitaabilee barreeffamoota warreen durii keessaa kitaabni kun umuriidhaan isa duraadha jedhamee kan amanamudha. Amma kanneen kaasne koodeksiiwwan sana keessaa jechaadha. Inni kun kan duraati jedhamee ni amanama. Kitaabni kun kitaaba Ibroota 9 irraa kaasee hanga xumura mul'ata Yohaannisitti barreessaa biraadhaan akka xumurames harkaan kan barreeffame sun barreeffamni isaa mataan isaa dhugaa ni ba'a. Tarii dursee kan eegalee eenyu akka ta'e waa wallaalamuyyuu malee eenyummaan isaa hin beekamu. Garuu kan amma Ibroota 9tti kan barreesse nama biraati. Isarraa kaasuudhaan nutti fuudhaan kan xumure nama biraati jechaadha. Kiristaanotuma abbootii duraa jechaadha. Innaa kitaabni kun hamma kanaatti illee kan argame guyyaa irraa jiraachuu isaadha. Walumaa galatti kitaabni kun akkuma koodeksii saayinaatii keessa akkuma kan jalqabaa jechuudha. Kitaabilee qulqullaa'oo warreen kitaaba isa abbaa 66 irraatii kutamanii hafan baay'ee kan of keessaa qabudha. Akkuma isa duraachaadha. Kunis 66 kan hin beekne kitaabilee biroo of keessaa ni qaba. Kanaaf kun ragaadha jechuudha. Kitaabilee guyyaarraa mana kiristaanaa keenyatti fudhataman kitaabilee 46 jechuudha. Kan sadaffaa immoo koodeksii Aleksaanderiyesidha. Inni kun immoo kitaaba qulqulluunis kakuu lamaan kan qabudha. Jaarraa 5ffaa keessa inni kun harkumaan kan barreeffamedha. Kitaabni kun jechaadha. Inni kun immoo maqaa kana kan argate bakka yeroo dheeraadhaaf kaa'amee kan ture magaalaa Iskindiriyaadha. Aleksaanderiyaa jedhama maqaan kun maqaan sun kan biraan jechuudha.
biyya Gibxitti kan argamudha. Achi yeroo dheeraadhaaf kan turedha. Maqaa kana kallattiimaan kitaabni kun achirraatu argateedha. Magaala Iskindiriyaa keessa yeroo dheeraadhaaf erga ture booda gara Quusxinxiniyaatti geeffamee ture. Sana boodas immoo jaarraa 17ffaa keessa mooticha Ingilaandi kan ture Chaarles tokkoffaadhaaf kenname. Guyyaa irraa bakka jiru achuma biyya sana mana kitaabaa Loondenitti argamu keessa kaawwamuu danda'eera jechuudha. Istiin guyyaadhaa namni yoo kana barbaade mana kitaabaa sanaatu argachuu ni danda'a jechuudha. Kitaabni kunis akkuma kitaabolee koodeksiiwwan lamaan dursanii dubbanne akkuma koodeksii Saayinaatikeesiidhaaf akkuma Vaatikaanis inni kunis kitaabilee qulqullaa'oo kan 66 kan hin beekne warreen kakuu moofaa manni kiristaana keenya kan fudhatu tarreessee of keessaatu ni qabaa jechuudha. Kan jedhamu immoo koodeksiin tokko ni jira. Koodeks Kilaaroo Montaanes kan jedhamu. Inni kun immoo ergaa qulqulluu Phaawulos qofa kan of keessaa qabudha. Ergaawwan 14 qulqulluu Phaawulos qaba. Gidduutti garuu fuula 4 hambiseera. Yeroo barreessu jechaadha. Fuula 4 hambisuudhaan fuulaawwan arfan kanatti kitaabilee qulqullaa'oo kakuu moofaadhaaf kakuu haaraa jechuudhaan liistii godhee tarreessee lafa naqeeranna. Achi keessa kitaabileen kakuu moofaatti qabannu hammatamaniitu ni jiru jechaadha. Inni kun ragaadhaan kan mirkaneedha. Walumaa galatti kitaabileen kun koodeksiiwwan kun yookiin immoo kitaabileen harkaan barreeffaman kun guyyaa har'aa jiraachuu isaaniidhaan manni kiristaanaa isheen jalqabaa Kiristoos irraa duukaa buutatti. Isaan irraa immoo abbootii duukaa buutatti darbaa kan dhufte durseensa akkuma laallachaadha. Wal qabatee kan dhufe kun bara isaaniittis kitaabileen kun dhuguma kitaaba qulqulluu ta'uu isaanii waanta beekamuudhaaf abbootonni kiristaanaa haala kanaatiin itti fayyadamaa turaniiru. Kanaaf manni kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo kan isheen fudhattu kitaabileen 66 osoo hin taane warreen kakuu moofaa 39 jedhanaaf kitaabileen kun dhimma sana hin beekanii. Amma kanneen dubbachaa jiru kun guyyaa irraa qabatee kan jiruudhaaf addunyaa bakka baay'eetti namoonni kan itti fayyadaman kitaaba kakuu moofaa 39 kan jedhamu kitaabileen kakuu warra duraa isaa ta'anii kitaabileen abbootii bara duukaa buutaa isaa ta'anii itti aansanii kun jaarraa 5ffaa 6ffaa keessa kanneen jiran kitaabileen harkaan barreeffaman dhimma sana hin beekan. Isaan kan isaan beekan guyyaa irraa manni kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo kan isheen fudhattudha jechuudha. Kanaaf kun nuti kana fudhachuu keenyaadhaaf ragaa guddaa taasisne haala kanaatiin ni dhiyeessinaa jechuudha. Kana fudhachuudhaaf kan dhumaan immoo kitaabilee holqa kumuraan keessaatu argamanidha. Isaan kun The Dead Sea Scrolls jedhamu. Kitaabileen kun yeroo dhiyootti guyyaa irraa dubbatti olaanee naannoo waggaa umurii waggaa 70 guddate kan isaan qabanidha. Yeroo tokko naannoo bara 1940 hanga 1950 gidduutti holqaawwan naannoo qumuraan kanneen jiran naannoo galaana du'aatti jechaadha. Holqaawwan 10 keessaatii kitaabileedhaaf barreeffamoonni 930 ta'an argamaniiru. Namni tokko naannoo sanatti hoolaa re'eetis kaa turenna. Gidduutti re'eensaa jalaa baddee yeroo jalaa baddu re'ee barbaaduudhaaf osoo deemu holqa guddaa tokko argeetu tarii as keessa seentachuudhaan dhagaa darbata. Innaa gaafa dhagaa darbatu dhagaan sun deemeetu wanta sagalee qabu wanta akka gaanii wayii rukkutaani. Innaa sagalee akkasii dhagaa namni kun gaafa darbatu ammas sagalee akkasii dhagaa. Kana booda maal taachuudhaan gaafa seenu kitaaba gaanitti nammee dhokatee taa'u argata. Inni kun kan ta'e naannoo bara 1940ttidha. Innaa kana booda kitaabni kun mana isaa tureetu yeroo gara gabaatti gaafa dhiyaatu warreen dhimma kana qorachuu danda'an irratti kitaabichaan ni argu. Kitaabni kun kitaaba duree akka ta'e beekame. Kana booda isa kanneen fakkaatan kan biroo argamuu danda'u jechuudhaan naannoo isaatti qorannoon ni taasifame. Yeroo taasifamu holqi 10 argame. Holqa 10 keessaa barreeffamoonni naannoo 930 kan ta'an bara 19 hanga bara 1947tti argamaniiru jechuudha. Kitaabilee argaman kana keessaa persentii 25 kan ta'an kitaabilee qulqullaa'oodha. Egaan kitaabileen kun yoom awwaalaman eeyyoota awwaalee kan jedhuudhaaf qorattoonni dhimma sanaa akkasumas kitaabileen dursanii kanneen barreeffamaan qabatanii kanneen jiran wal gargaaruudhaan dhimmicha ibsaniiru. Kitaabni kun naannoo dhaloota Kiristoosiin dura bara 200 kaasee hanga bara 100 dhaloota Kiristoosiin boodaatti gidduutti akka barreeffaman qorattoonni dhimmichaa dhimma kana ibsaniiru. Barreessitoonni kitaaba kanaa immoo eenyudha jedhamanii yeroo kitaabileen ilaalaman immoo barreessitoonni isaanii gareewwan Yihuudotaa 3 keessaa ta'uu kanneen turan Eesiyaanota akka isaan ta'an bira ga'ame jechuudha.
Esaanonni gareewwan Yihuudotaa sadan keessaa gaafa jennu yaa'u qoqqoodama Yihuudotaa sadan ni beekna. Farisaawiyaan, Saduqaawiyaanaa fi Esaanota kanneen jedhaman jechuudha. Fariisota, Saduuqotaa fi Esaanotaa jedhamuun kan qoqqoodamaniiru. Fariisonni warreen seera beekna jedhanidha. Seera Musee ni eegnaa, ni eegsisnaa jechuudhaan dhimma seeraa duukaa kan wal qabatu kan hojjetanidha. Saduuqonni immoo waa'een seeraa badaa kan isaan hin rakkisne garuu yeroo baay'ee hangafa lubootaa ta'uudhaan kan tajaajilan du'aa ka'uun hin jiru jechuudhaan kan amanan jireenya asumatti qofachuudhaan akka barbaadan kan jiraatan turani. Eesaanonni immoo isaan kan lamarraa faallaadha. Seera waaqayyoodhaaf baay'ee kan quuqaman, jaalala kan qaban, qofaatti isaan kan lamaarraa adda ba'uudhaan jireenya baay'itaawummaa qofaatti jiraachaa kan turedha Esaawonni jechaadha. Isaan kun naannoo Qumuraan jedhamutti walitti qabamuudhaan galaana du'aa cinaatti kan argamu jechaadha. Naannoo sanatti maatiidhaan jiraachaa namoota turanidha. Namoonni kun haala kanaatiin gaafa jiraatan tokkummaadhaan kan koo kan kee kan jedhu gidduu isaanii hin jiraatin tokkummaadhaan wajjiraan nyaatanii wajjin dhuganii jaalalaan wajjiraan jiraachaa akka turan barreessaa seenaa Yihuudotaa kan ta'e Filaaviyees Joosefes dhimma kana bal'inaan kitaaba isaatti ibsee ni arganna. Innaa gooftaan keenya illee bara barsaa ture keessachaadha. Baratti Yihuudoonni haala kanaatiin qoqqoodamanii turan miti. Fariisonni hin jiru, Saduuqonni hin jiru, Esaawonni hin jiru. Bakka adda addaatti gooftaan keenya Fariisotas haa ta'u warreen kaanis Saduuqotas baay'ee akeekkachiisaa ture. Wangeela Maatewos boqonnaa 23 qofa oolallee akeekkachiisa guddaa isaaniif kenneera. Warreen Saduuqotaaf immoo bakka adda addaatti mana qulqullummaatti gaafa isaan argu fakkeenya isaaniif dubbachaa tureera. Innaa baay'ee isaan qeeqaa ture jechaadha hojii isaaniis waan ta'aniidhaaf. Siyaamota kanaan garuu guyyaa tokko gooftaan keenya waa tokkotti dubbatee hin beeku. Maaliif ittiyyuu maal jedhu namoonni kitaaba adda addaa hiikan Kiristoos jireenya inni barbaadu bara sanatti jiraachaa kanneen turan namoota kanadha jedhamuudhaan dhugaa isaaniif ba'ameera. Innaa gooftaan keenya wangeelatti bakka tokkotti isin nama akkasii jechuudhaan isaaniin hin qeeqne. Warreen kaan lamaan garuu bakka baay'eetti hojiin isaaniis hamaa waan tureedhaaf isaan qeeqaa tureera. Namoota kana dhagaa haala kanaatiin qofaatti taa'uudhaan jireenya baay'ee gaarii kan ta'e kadhannaadhaan kan guute akkasumas immoo dhufaatii masichaa obsaan kanneen eeggatan kitaabilee hafuura qulqulluus immoo barreessuudhaan kaa'aa kanneen turanidha. Isaan kun haala kanaatiin kitaabilee kana barreessanii kaa'aniiru. Egaan namoonni kun Esaanota kan jennu kun jechuudha. Jireenyi isaaniis ammuma bara sanaatti kan ture. Kitaabileen isaanii holqa keessa taa'uudhaan hanga bara keenyaatti immoo ga'uu danda'eera jechuudha. Kitaabileen isaanii holqa Qumuraan keessa argame kan kakuu moofaa guutummaan guutuutti jechuudhaan hanga danda'amutti kitaabilee kakuu moofaa kan manni kiristaanaa keenya fudhatuudhaan kan wal fakkaatudha. Kitaabileen isaanii yaa'u isaan yeroo sanattis garee Yihuudotaadha waan ta'aniidhaaf kan isaan qaban kitaabileen jiran kitaabilee kakuu moofaa qofadha isaan sanatichaadha. Kitaabilee kakuu moofaa jiran sana immoo guutummaatti qabachuudhaan qabataniiru. Kitaabileen sun guyyaa har'aa manni kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo kan isheen fudhattu kan kakuu moofaa jechuudha. Guutummaadhaan guutuu amma jedhamuu danda'amutti kitaaba keenya duukaa tokko ta'ee argameera. Kitaaba dursinee kan kaasne kitaaba seeftuu ejent yookiin immoo hiikaa hayyoota 70 irratti kitaabilee nuti irra guyyaa irraa qabnu keessaa kitaabni akka Heenookiidhaaf kitaabni Kufaalee achirra jiru kaasanarra. Inni kun sababa adda addaa kan mataa dandeenye qaba tarii gara fuulduraatti kaasuu dandeenya. Kitaaba isaanii kan keessatti garuu kitaaba warra holqa Qumuraan kan argame kitaaba Esaanotaatti garuu maal ta'eera? Kitaabileen kun lamaan argamaniiru. Kitaabni kam? Kitaabni Heenookii fi kitaabni Kufaalee jechuudha. Kitaaba Heenookii fi Kufaalee kan argame kun jechuudha. Abboonni keessumatti iyyuu qorattoonni dhimma kan duukaa wal qabsuudhaan qorannoo taasisan. Kitaabileen kun lamaan isaanii iyyuu kan Itoophiyaa keessa jiru kitaaba Kufaaleedhaaf kitaaba Heenook wajjirraan tokko ta'aniitu akka isaan argaman haala adda addaatiin qorannoo kanneen geggeessan namoonni baay'een ibsaniiru. Mee qorannoo isaanii keessaa lamaan tokko haa ilaallume. Waa'ee kitaaba Heenook ilaalchisuudhaan dhimma kanatti qorannoo kan taasisan kitaabni ni jira. Kitaabni The Dead Sea Scroll Bible kan jedhu by Martin Abeek and Father Peter Flint kan jedhu ni jira kitaabni kun. Kitaaba kana tarii Google logoone fuula 277 barreeffamee ni jira. Maal jedha namoonni kun isaaniitti pirootestaantoota guyyaadhaa kanneen jedhan guyyaarraa ni jiru. Qorannoo garuu kitaaba kanneen taasisan kanneen namoonni kun guyyaarraa nama jiranidha. Maal jedhanii barreessaniiru? Esaanonni
Kitaaba Henook akka jecha Waaqayyootti akka fudhachaa turan gaaffii tokkollee hin kaasu. Barreessaan kakuu haaraa Yihuudaanis kitaaba kanarraa caqaseera. Yaa dursinee kan kaasne Yihuudaa tokko 14ffaa kan jiru. Kitaabni kun sirriitti kiristaanota Itoophiyaa jiraniidhaan eegamee kan ture jechuudhaan ilmootti dhufee kaa'e. Ilaalaa Itoophiyaa keessa kan jiru kitaabni Henook jedhamti. Otoo dhimmi kun argamin kitaabni Henook Itoophiyaa keessaa fudhatamee kitaaba afaan biyya alaatti hiikamuudhaan taa'eera. Hiikamee haa ta'uyyuu malee namni garuu kitaaba kana amanee fudhachuu hin dandeenye. Boodadha. Yeroo kitaabni kun as deeddisiis kirool keessaa gaafa argamu kitaabni Henook kitaaba hafuuraa Waaqayyoo jechuudhaan jalqaba kaatolikiin fudhatte erga sanaa manneen kiristaanaa adda addaa fudhataniiru. Innaa maal jarreen kun kitaabni kun sirriitti kiristaanota Itoophiyaa jiraniidhaan eegamee kan turedha. Ilaalaa addunyaa irraa badee kan hafe mana kiristaanaa Itoophiyaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qofattidha. Isaan kaan bira toon ga'ina badeechaadha. Innaa kana booda kan keenya deemee hiikamee namoonni ilaalanii akka kitaaba qulqulluutti fudhachuudhaan yoo baatanis booda garuu as keessaa gaafa argamu kitaaba qulqulluu godhachuudhaan fudhataniiru. Qorannaan tokko immoo taanee maal jedha? Kitaabni Henook tokkoffaa. Henook tokkoffaa kan jedhamu Itoophiik Henook jechuudhaan hin dubbatu. Kitaaba kan Henook isa Itoophiyaa jiru jechaadha. Kitaabni qulqulluu Itoophiyaa keessaa akka tokko ta'ee dur Yihuudoonnii fi kitaaba qulqulluu Itoophiyaa keessaa akka tokko ta'ee dur Yihuudoonnii fi kiristaanonni itti fayyadamaa kan turanidha. Ilaalaa eenyu? Yihuudoonnii fi kiristaanonni itti fayyadamaa kan turanidha. Kiristaanota warreen jalqabaa biratti annoonaan kan fudhatame kitaaba Yihuudaattis ibsameera jechuudhaan dubbata. Kitaaba Yihuudaa dursinee kan kaasu jechaadha. Yihuudaa tokko 14ffaatti kitaaba Henook jechuudha. Henookiin kaasa Yihuudaan. Tertulaanis immoo caqasa kana caqasee kitaabni Henook kitaaba qulqulluu akka ta'e ni falmaa jechuudhaan Zebaabik akka inni listis from Early Christianity kan jedhu kitaabni kun haala kanaatiin waa'ee kitaaba Henook dhugaa ni ba'a jechuudha. Kanaaf kitaabni Henook Itoophiyaatti turedhaa fi kitaabni achitu The Dead Scroll kan jedhamu kan argame tokko ta'ee argameera jechuudha. Kitaaba kufaalee jechuudhaanis immoo kitaabni dursinee kan kaasne The Dead Scrolls Bible kan jedhu by Martin Abegende Father Peter Flint kan jedhu inni kun fuula 135 haala kanaatiin barreesseera waa'ee kitaaba kufaalee. Kitaabni kufaalee haftee holqa qumuraan keessatti argamu isa dursee beektota Giriikii, Sooriyaa fi Laatin hiikaa Itoophiyaatiinis kan beekamu ture ilaala. Hiikaa Itoophiyaanis kan beekamu ture. Baay'ee kan durii kan ta'e annoonaa mana kiristaanaa Itoophiyaa keessaa tokkodha. Kitaabni kan kitaabni kufaaleen. Kufaaleen galaana du'aa keessaa argame isa Itoophiyaatti eegame waliin baay'ee kan wal fakkaatudha. Lamaanuu yeroo bira qabaman namni afaan Ibraayistii irraa gara Itoophiyaatti hiike amma of eeggannoodhaan jechaaf jechaan akka hiike ni mirkaneessa. Kanumaan kitaabni kun namoota naannoo galaana kanaa jiraachaa turan birattis akka kitaaba qulqulluutti fudhatamaa akka ture mirkanaa'eera jechuudha. Kana jarreen kun haala kanaatiin kan ibsan jechaadha. Agartanii? Ittuu maal jedhanii? Kitaaba kana afaan Ibraayistii irraatu kitaaba kan keenya jechaadha. Gara Gi'izitti namni hiike ammam of eeggannoodhaan jechaaf jechaan akka inni hiike agarsiisa. Kitaaba isa Hibiruudhaan jiru achitti arganii kan biyya keenyaa gaafa baqamu tokko ta'ee gaafa argamu jechaaf jechaan hiikamee jechuudhaan amma kanaatti ragaa kan kennan jechaadha. Kanaaf kitaaboleen keenya haala kanaatiin ragaa kan qabanidha. Egaa walumaa galatti obbolaawwan keenya kan duuka bootaa kan taate manni kiristaanaa keenya kitaabilee 46 kakuu moofaa jechuudhaan kan fudhattu callisteetu miti. Akka bishaanii yaa'aa jiru kallattii osoo hin beekamin akka tasaa dhufee mana kiristaanaa keessa kan seene miti. Hundee kan qabuudhaa fi haala kanaatiin baroota adda addaatti kan jiru kitaaba hafuura qulqulluudha. Kitaabileen kun haala armaan olitti ilaalleen Yihuudoota warreen duraa birattis kanneen beekaman. Hiikaa hayyoota 70dhaan kan beekaman. Duuka boonni gooftaa keenyaa caqasaa kan turan kan irraa barsiisan gooftaan keenya dubbisaa kan ture. Innumti baranni jiru mana mikuraabaa keessatti kanneen tajaajila ittiin kennamaa kan ture. Isa boodas immoo abboonni mana kiristaanaa haala kanaatiin itti fayyadamaa kan isaan turan ta'uusaa kun hundumtuu kitaabileen kun kitaabilee waaqayyoo kitaabilee kiristaanaa kan jalqabaa hundeedhaan kan jirtu manni kiristaanaa kan Kiristoos kan isheen qabdu ta'uusaa isaan kan hundumaatti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf bu'uuruma kanaan sarara kana qabattee kan dhufte manni kiristaanaa keenya
kitaabilee kan hundumaa ni qabdi jechuudha. Kanaaf faallaa kana kitaabni kanaa ol jiru jedhan hammam akka isaan waaqayyoon falmaa jiran sirrattuu salphaatti hubachuun ni danda'ama jechuudha. Egaan kitaabileen kun dhugummaa isaanii amma kana ragaa erga dhiyeessinee booda kanatti aansinee immoo shakkitoota kanneen ta'an obbolaawwan keenya amantaa adda addaa keessa jiran kitaaba beetele kiristaanachuudhaan bakka adda addaa kan jiran jechaadha. Kitaaba kanatti gaaffiiwwan isaan kaasan tokko tokkoon immoo deebisaa duukarra ilaalaa kan deemnu kan ta'udha. Isa kana qabannee kan dhufnu kutaattaanutiin waan ta'eedhaaf har'aa asumatti nu haa ga'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyoon turtii gaarii galanni Waaqayyoof.